ulfaadhaa galatooma yaada naannoo keessan jiru nuuf laachuuf argamuu keessaniif guddaa galatooma. Tibbana magaalaa isin keessa jiraattan kana keessatti taateen tokko akka raawwateedha kan dhageenye. Taatee kanaan miidhaan namoota nagaa uummata fayyaaleeyyii magaalaa keessa jiru isaatiif oliif gadi deddeemu uummata gabaadhaaf ba'e irratti miidhaan guddaan akka dhaqqabeedha odeeffannoon arganne. Mee waan kanarraa hagam quba qabdu mee maal fakkaata wanni sun atuu naa ibsitanii? Akkuma beekamu yeroo darbe waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa kana to'atee ture. Achirraati to'atee namoota adda addaa hojjettoota mootummaa bileenjii adda addaa kennaa ture. Amma haaluma kanaan waraanni mootummaa naannoo Asoosaa irraatii ol dhufaa jiru kaleessa naannoo tilmaamaan sa'aatii 8 irratti waraanni gara Beenguwaa ganda jedhamtu ga'eera yeroo jedhamu. Guyyaa gabaatii namoonni gara manaatti galaa jiru. Warri kaan immoo naannoo mana shayii bunaa qabu, warri kaan suuqii qabu naannoo Maazubiyaa Magaalatti irratti drooniin boombii lama darbattee battaluma sanatti makiinaa tokkorra kan jiranii namooti 3. Namoota siviilii immoo yoo xiqqaate amma nama 30tti reeffa sana akka carraa nagaa fiigichaa nannee madabaraatti waan tokkotti funaanaa turre. Harroonni namoota baadiyyaadhaa gabaa dhufanii 6 du'e. Namoonni suuqii achirraa ijoolleen shayii buna qabdu, namoonni suuqii mana raabsaa bishaanii kan qabu tokko jira, mana sibiilaa kan qabu jira. Baay'een nama akka hospitaala turanii amma akkuma kana namni baay'eetu du'e, nama eenyu akka du'e addan baafatu tajaajilaan tokko du'eera. Namuu bakka akkana sana nama hedduu hin jiru. Ijoollee baadiyyaati baay'inaan kan nume gabaa. Akkuma kana warri kaan hospitaala jiru, warri kaan immoo galanii namoonni dudubbisaa jiru. Mana sibiilaa janaa tagani kan jedhamu meeshaan achi hojjetu tokko du'eera nama nuyi beennu. Tajaajilaa tokko immoo dachaa balaatii du'eera. Namni gaatii jechuun achi jiraatee mattaawaqaan isaa argama malee namni ciccitee mataan gama sana jira, miilli gama sana jira. Bakka booddee adda addaati walitti funaannee waan jennu. Baay'ee ulfaata. Yeroon sun yeroo uummanni gabaadhaaf uummanni baadiyyaadhaaf illee dhufeedha naan jettani. Waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sanaan dura guyyoota muraasaan dura akka turedha kan odeeffame. Xiyyeeffannoon kun uummata irratti keessattuu immoo uummata magaalaa guyyaa gabaarra ta'uun kun ta'e jedhamee kan ta'edha moo akkami maaliidha laata? Akkamitti ilaaltu meetiin? Ani tilmaama kootti waraanni mootummaa magaalaa sana keessa hin turre magaalaa immoo Asoosaa irraa immoo dhufaa ture. Sana uummata rifaasisanii uummati akka inni bakka abdii fudhatu gochuudhaafiti uummatuma nagaa akka uummati waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabanne akka namni rifatu gochuma bakka quuqama uummataa dhabuurraati jedhee tilmaaman. Yeroo lama yeroo darbees immoo hin gabaabamne malee amma ijoolleen naannoo Olonkomeetti lafa dhoofsifte yeroo sanatti ijoolleen uummataa ijoollee nama 2 miilli irraa jedhe nama kooluu micaa kooluu jedhamuu fi micaa amantii jedhamu kooluu biraasaa nama jedhamuu fi amantii nama jedhamu miilla irraa kuttee inni akka carraa nama baay'ee miti inni kun garuu guyyaa gabaatii uummata irraa quuqama waan inni dhabuudha bakka dantaa qabuudha dantaa siyaasaa malee. Janta ofii isaaniitti bulchuma isaaniitti uffachuu malee hawaasni rakkina inni keessa jiru hin beekanii akkasumatti sharabanii humnaan nama busheedhanii matilmaammachuudha malee waan biraa miti. Fayyataa meetiin hayyoodha. Nama immoo hawaasa sana keessa yeroo dheeraa turedha. Akka nama hawaasa sana keessa jiraateetti yookiin immoo akka nama dhaloota barnootaan qaraa hagaarraa ture keessa jiraatutti mee naannoon suni naannoo hawaasni qubatee jirudha. Naannoo hawaasa keessattuu guyyaa gabaatee taateen kun kan ta'e qorannoo malee tarkaanfii akka kanaa fudhachuun kuni bu'aan inni siyaasumaaf bu'aan inni qabaatu ni jira jettanii yaaddu? Amma waan hin tilmaamu uummanni naannoo kana baay'ee waraana bilisummaa Oromoon jaallata. Yeroo dheeraa of keessa tureetu qalabaa ture amma gara Oromiyaatti ol fidaa jira. Kanaaf inni aarii uummata kanarraa qabu akka uummanni qalabaa jiru arga akka uummanni duukaa didichaa jiru arga waan ta'eef
aarii uummatuma kana qaburraa itti bahuu barbaadee jedhee man shakkaan. Malee bu'aan inni qabu haga kana hin qabudha. Miidhaa isaatu caala jechuudha. Miidhaa isaatu caalama akkamitti uummata bushitu ati qilleensarraa diroonii biyya biraarraa kadhattee dirreetti. Tole mee garuma gaaffiidhuma kanuma walitti hidhatettiin isin deebisa. Waraanni bilisummaa Oromoo torbanotaaf naannoo sana keessatti socho'aa jira. Waraana ture mee bal'inaan naannoo sana keessa waraana bilisummaa Oromoo waliin gaafa sana jechuun kan koo guyyaa boombiin kun darbatamu maaliif isaanii humna waraanaa naannoo sana jiru kaampii waraanaa irrattidha kallattiidhaan tarkaanfiin kun kan fudhatame kan jedhu odeessa waan jiruudha kan jedha. Ilaa amma waan dhibbatti beekamu qabu waraanni bilisummaa Oromoo yeroo darbe dhufee kaampii waraanaa diinaa buqqiseetu deema. Amma immoo waraanni kan mootummaa immoo karaa asoosaatii as galuuf yaalii gochaa ture. Sababa waraanni sun as galuudhaaf yaalii gochaa turee fi karaa saaquu yookiin waan tokko uummata rifaasisuu yookiin immoo achi jiradhee shakkii gochuu danda'e tilmaaman malee waraanni fuulaa waraana bilisummaa Oromootiin gaafa san hin jiru. Gabaadhuma uummata nagaa irrattidha boombiin sun kan darbame jechuudha. Xiyyeeffannaan isaa uummatuma rifaasisuudhaa fi gabaa irratti lafaan dha'an. Tole fayyaataaf yaada naaf laattanii mee xumura irratti hawaasa sana keessa jiraattu keessattuu yeroo qaamota hidhatan lamman gidduutti akkas lolli godhamu uummanni miidhamuu danda'a uummanni fayyaaliyyiin hawaasni namni jiruu isaatiif jecha oliif gadi deddeemu miidhamuu danda'a waan ta'eef akka hayyuu tokkotti akka nama uummata sana keessa jiraatu tokkotti uummata kana maal gorsitu? Amma waan akkaan yaadutti uummanni gochuu qabu waraanni bilisummaa Oromoo waraana isaaf jedhee bosona keessa taa'aa jirudha. Waraanni kunis uummata kanaaf kabajaa guddaa qaba. Amma dhufee galeetti magaalaa kana keessa rakkoon tokko hin uumamne. Kanaaf uummanni waraana sana wajjin dhibbatti yaada isaa qajeelfatee jiraachuun gaariidha. Bakka jiru hundumaattiyyuu garuu rakkoon amma jiru namni amma fakkeenyaaf qaama mootummaa ta'ee boreeroo dhufu mootummaan yeroo dhufee ijaaramu waraana bakka abaluu akka gochaa ture abaluu akka gochaa ture nama keenya umurii guutuu aggeetiin uummati kun baay'ee miidhamaa jira waan ta'eef of eeggannoodhumaan isaanis waraanni bilisummaa Oromoo naannoo keessa seenanitti qorannoo guddaa geggeessuudhaan seenuu qabu waan hojjetamuu qabu hojjetanii bahuu qabu uummata immoo eeggannoo gochuufii qabu haalli jiru kan mootummaa islaa beekamaadha uummata fixuudha uummata dararuudha uummata humnaan jilbeenfachiisu waan ta'eef isaaniin waan jennu hin qabnu. Tole mee waan yaadachiistanii yeroo darbe yeroo achuma naannoo biilaatti tarkaanfiin akka kana dirooniidhaan fudhatame uummanni keenya hedduun miidhametti uummanni keenya gammachuu gaafa waraana bilisummaa Oromoo argu gammachuudhaan miira keessa seenee daandiitti bahee hiriira sirbuudhaan miira keessa galee deeggarsa isaa aantummaa isaa agarsiisuu keessatti gubbaarraan immoo yeroo sana warri immoo taa'anii farra uummataa ta'an immoo taa'anii waan kana taajjabaa turan akka dirooniidhaan rukutamu godhanii uummanni keenya miidhame. Kanaaf wanni akka kanaa akka inni uumameef uummanni waan godhu hundaayyuu itti yaadee uummanni keenya akka uummanni hawaasni miidhamuu hin dandeenyeen miira isaallee akka ibsatuuf maal jettu? Baay'ee gaariidha waan inni keessa kootti yaadaa ture. Amma yeroo darbe dafinoorra waraanni bilisummaa Oromoo kan inni dhufee kan beeku waraana duwwaa miti yeroo sana uummati yaa'ee uwwee gamana sabayyee waraanni warri magaalaa keessa jiran kan mootummaa rifatanii gadhiisan. Uummanni amma yeroo sana bakka dhiichisanii magaalaa keessa amma waraanni bilisummaa Oromoo itti boombiitiin itti darbachuu dandeenyu waraana waan ta'eef nu biraa deebi'aa uummati keenya biraan deebi'u sababa dheebuu dheeraa qabu. Kanaaf ani waan jechuu barbaadu uummanni keenya ogeessa ta'uu qaba. Yoo madoo jiraate madoo waraana isaatti jiraate madoo gaafachuu yoo beelatu jiraate nyaata kennuufi malee akkasumatti waraana duukaa fiiguun gaarii. Namni keenya immoo magaalaatti ba'ee karaatti biyya sirbaa maal jedhaa kun ta'uu hin qabu. Bilisummaa booda kan sirbamu bilisummaa booda kan gammadamu waan ta'eef of eeggachuu qaba amma of eeggachuu qaba. Tole ulfaadhaa xumura irratti wanni na hafe jettanu yookiin immoo wanni tarii osoo isin gaafatiin irra darbe yoo jiraate carraa maa isinii laadha? Kan hin jechuu barbaadu bilisummaan uummata kanaa dhiyaateera. Jaallannu jibbinu bilisummaan uummata Oromoo dhiyaateera. Uummanni keenya baddaaf gammoojjii jiru gurri isaa
hojiinsaa sagaleensaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin ta'uu qaba. Of keessa dhuunfachuu qaba, qallabuu qaba, hidhachiisuu qaba, jajjabeessuu qaba. Gama barnootaan jajjabeessuu qabu. Dabballee wantoota hakiimii wantoonni adda addaa namoonni ogummaa adda addaatiin itti dabalamanii jajjabeessuu qabu. Wanta rakkoo jiru immoo eeruu jiru immoo kennuufii qabu. Yoo akka goone bilisummaan keenya dhiyoo jira. Kanaaf uummanni Oromoodhaanii waraana bilisummaa Oromoo naannoo dhiyaa naannoo mana sibuu yoo argitanii waan bilisoomsanii ittiin tokkuma. Kanaaf jabaadhaa waraana keessan jajjabeeffadhaan jedha. Tole jiraataa magaalaa Mandii haala naannoo sanii ilaalchisuudhaan yaada bal'aa nuu laattaniif maqaa hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenyaatiin guddaa galatoomaa ulfaadhaa fayyaa ta'anis niin jedha. Anilleen baay'ee galatoomaa badhaadhaa biyya guutaa galatooma.